Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota maatii kiyyaa miidiyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa gooti. Gooftaan haa ulfaatu. Inni madda nagaa keenya ta'e, inni gargaaraa keenya ta'e, inni oolchaa fi of kalchaa keenya ta'e ulfinni guddaan maqaa waaqayyootiif haa ta'u. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessan isiniin jechuutiin jaaladha. Dandeettii fi jabina keenya miti gargaarsa waaqayyootiinidha guyyaa kana gahuuni. Kanaaf iyyuu ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u jechuutiin jaaladha. Haala ulfaataa yeroo ulfaataa qilleensa ulfaataa keessatti nu gargaaree gaafa akkana jennu salphaa fakkaata dhugaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tole warri maatii koo hin taane maatii kootti dabalamaa isiniin jechuutiin jaaladha. Har'a immoo yeroo darbee seera uumamaa boqonnaa tokko laallee turre. Har'a immoo maqaa waaqayyootiin seera uumamaa boqonnaa lama laalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu jechuudha. Waa'een biyya lafaa dubbatamtee hin dhumtu. Kara waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyo wangeelli maal jedha? Wangeela haa dubbifannu jechuutiin jaaladha. Sababiin isaa waa'een biyya lafaa odeeffamee hin dhumu jechuudha. Mee boqonnaan lama immoo maal jedha? Waa'ee boqonnaa lamaa ilaalla jechuudha. Waaqa fi lafa uumee eebban raawwachuu isaa jedha. Boqonnaan lama bantiiwwan waaqaa lafti wanti isaan keessatti argaman hundinuus egaa ni raawwatani. Hundinuus egaa ni raawwatani. Waaqayyo guyyaa torbaffaa duraa hojii isaa hojjechaa ture ni raawwate. Guyyaa torbaffaattis waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti ni boqotee jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa torbaffaan guyyaa maalitii? Guyyaa sanbataati jechuudha. Guyyaa sanbataa suni guyyaa waaqayyo hojii isaatti xumuree itti eebbisedha jechuudha. Guyyaa sanbataa guyyaa eebbifamaa, guyyaa kabajamaa, guyyaa waaqayyo keenya hojii isaa guyyaa ja'a hojjechaa ture. Guyyaa ja'affaatti guyyaa torbaffaatti boqonnaa godhatedha jechuudha. Gaafa akkana jedhamu namoota baay'eedhaaf waaqayyo silaa waan hunda gochuuti danda'a, akkamti sekondii tokkotti fixuuti hin dandeenye jechuutu dandeessu. Waaqayyo waan hunda gochuu danda'a. Sekondii takka keessatti, sekondii takka miti gimmaasha keessatti dachiif samii kana uumee diriirsuu danda'a waan ta'eef garuu maaliif dhalli namaa jechuudha waaqayyo irraa akka baratuuf. Waaqayyo akkamitti akka inni obsa godhatee guyyaa kana hunda hojjete namni kamiyyuu hojii gaafa hojjetu obsa godhatee akka hojjetudha jechuudha. Hojiin yaani amal nuti akka bifa waaqayyootti waan uumamneef iyyuu amala waaqayyoo qabannee deemuu qabna jechuudha. Waaqayyo odoo waaqatee jiru saba isaatiif gadi deebi'ee reebbamee du'ee, waaqayyo odoo waaqatee jiru arrafamee ceephaamee. Amma meeqa keenyatu waaqayyotti gungumaa oola? Mee meeqa keenyatu waaqayyoon arrabsaa oola? Dhugaadhuma dubbachuudhaaf mee. Kanaaf iyyuu waaqayyo garuu warreen nuti waaqa gaditti waan meeqa hojjechaa oollu kana waaqayyo sekondii takkatti nu balleessuu hin dadhabne. Garuu waaqayyo obsa qaba. Waaqayyo akka bifa isaatti nu uume. Waaqayyo akka amala isaatti nu uume. Garuu nuti immoo maal taana? Akka waaqayyootti obsa qabaachuu qabna jechuudha. Waaqayyo obsa qaba. Waaqayyo gara laafessadha. Dhugaa waaqa. Kanaaf iyyuu waaqayyo akka bifa isaatti nu uume waan ta'eef amala waaqayyo qabannee deemuu qabna ture. Waaqayyo dhiifamadha. Abbaa dhiifamaati. Waaqayyo warra isaa ajjeesaniif iyyuu dhiifama godhe itti deemna fuuldura jira jechuudha. Waaqayyo ulfini guddaa haa argatu. Yeroo waaqayyo lafa bantii waaqas uumee namni laficha irra hojii hojjetu waan hin turiiniif waaqayyo gooftaan amma illee bokkaa hin roobsine jedha. Waaqayyo edda waan hunda godhee edda wanta hunda hojjetee xumuree booda maaltu rooba hin roobsine jechuudha. Sababiin isaa namni hin uumamne jechuudha. Nama dura maaltu uumamee ture? Dachee fi samiitu uumame jechuudha. Argitanii nama dura maaltu uumame? Biqilootatu uumame jechuudha. Nama dura maaltu uumame? Raammuuwwan, munyuuqaa, allaattiiwwan wantoota akkanaatu uumame jechuudha. Waaqayyo edda isaan uumee xumureen booda maaltu uumame? Namatu uumame jechuudha. Bokkaa hin roobsine ture. Huuxiin bakkeetti argamu lafa irra ni ture jedha. Biqiltuun maasii keessaas hin biqille. Bishaan lafa keessaa ol bahee guutummaa irra lafa ol baasee ture. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche. Hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti ni baafate. Akkasitti namni uumame. Namni uumama lubbuu qabatee jiraata jechuudha.
nuti biyyeerraa tolfamne biyyeedhumatti deebinaa jechuudha. Waaqayyo biyyeerraa nu tolchee biyyeedhumatti deebina jechuudha. Dhugaa akkaataa uumamni namaa gaafa itti ilaalamu hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Hundaafiyyuu waaqayyo beekadha. Waan kanaafiyyuu yommus waaqayyoo gooftaan biyya gara ba'a biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaaba tokko ni dhaabe. Nama isa tolche sanas achi keessa ni kaa'e. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija nama hawwatan garaagaraa ija isaanii nyaataaf bayeessa ta'an lafa keessa ni biqilche. Mukti ija isaa nyaatan jireenya namaaf kennu, mukti hamaa fi gaariin ittiin beekanis iddoo dhaaba sanaa walakkaa ture jechuudha. Iddoo dhaaba sanaa obsuudhaaf Eden keessaa bishaan ni burqe. Bishaanichis achii ba'ee gargar hirame. Laga afur ni ta'e. Maqaan isaa duraa Pishoon inni guutummaa biyya hawilaa lafa warqeen jirutti naanna'ee ni yaa'a. Warqeen biyya sanis bayeessa. Hapheen urgaa'uun Sardookonis achi ni argamu. Maqaan laga isa lammaffaas Gihoon innis guutummaa biyya Kuushitti naanna'ee ni yaa'a. Maqaan laga isa sadaffaa Xengoros. Maqaan laga isa sadaffaa maal jedhama? Xengoros. Inni immoo fuullee mandara Asoor gara ba'a biiftuutti ni yaa'a. Lagni inni arfaffaan immoo Firanxaas jedhama. Lagni inni arfaffaan jechuudha. Waaqayyo gooftaan namicha fuullee iddoo dhaabaa Eden sana akka to'achuuf akka eeguufis achi keessa ni kaa'e. Yommus waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaa irraa ni nyaatta. Iji mukichaa nyaatan hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatini. Gaafa isa nyaatte garuu dhuguma ni duutaa jedheen. Yeroo tokko seexanni jalqabumayyuu biyya lafaarra turte waan ta'eef nama dogoggorsiti. Waaqayyo garuu iddoo kanatti abboomee ture jechuudha. Ergasii waaqayyo gooftaan namicha kophaa isaa ta'uu gaarii miti. Kan akka isaatti kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee waaqayyo gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaafis warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifaan tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa ni ta'eef. Namichis horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'aniifis bineensa bakkee hundumaafis maqaa ni baase. Namichaaf garuu kan akka isaatti kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo gooftaan namicha rafee akka of wallaalu godhee otuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon ni guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichatti ni geesse. Namichis amma reefu ta'e. Isheen kun lafee ishee lafee koo keessaa, foon ishee foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaaf nama kan jedhamu jalqabarraa dubartii saniif kan mogga'e jechuudha. Dubartittii cinaacha isaa keessa fudhamtee tolfamte saniif namee jedhamte kan isheedhaaf mogga'e maal ta'ame guutummaatti nama jennee waamamne jechuudha. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaatti ni maxxana. Isaan lachanuus foon tokko ni ta'u. Namichii fi haati foon tokko ni ta'u. Namichii fi haati mana isaanii qullaa isaanii turan. Lamaanuu isaanii garuu wal hin saalfatani. Lachaa isaaniiyyuu maal turanii? Qullaa turanii jechuudha. Kanaafiyyuu haati manaa fi abbaan manaa
lafee tokkodha, foon tokkodha jechuudha. Sababii isaa cinaacha isaa keessa fuudhamtee waan tolfamteef iyyuu lafee tokko jedhamanii waamamu jechuudha. Haati jechuudha ilmoonii haadharraa ni dhalatti ni guddatti. Garuu gaafa guddattee of beektee ni saalfatti. Haadha ishii fi abbaa ishii ni saalfatu. Uffannaa qaama isaaniitti uffatu jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa daa'imti guddattee of beekte mee ilaala. Daa'imti fuula haadha fi abbaa duratti uffata hin uffattu. Sababii isaa saalfatu jechuudha. Haati fi abbaan akka qaama isaanii ilaalanii hin barbaadanii. Garuu haadha manaasaa fuuldura qullaa dhaabbachuu ni danda'a jechuudha. Haati manaasii abbaa manaasaa fuuldura qullaa dhaabbachuu ni dandeessi jechuudha. Sababii isaa walis saalfatanii isaan maalidha? Lafee tokkodha, foon tokkodha waan ta'eef jechuudha. Garuu gizee ammaa kana wanta akkasii jira laata? Hin jiru. Sababii isaa wanta akka namni akka lafee tokkodha, lafee tokkorraa uumamni kan jiru hin jiru. Har'a tokko fuudhanii boru baasanii tokko fuudhu. Har'a tokko fuudhanii baasanii tokko fuudhu. Wanti akkana kana jiru waan tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo hamma Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu jechuudha. Akka wangeelli jedhutti osoo deemanii dhugaa Rabbii namni walittillee hin bu'u, dhiiga walillee hin dhangalaasanii, abbaan manaas haadha manaasaa dhiisee kara biraa hin deemu, haati manaas haadha manaashii dhiistee kara biraa hin deemtu jechuudha. Garuu maaliif akka fedha foon ofiitti waan deemaniif jechuudha. Akka wangeelli jedhutti waan hin deemneef jechuudha. Sanaaf iyyuu Waaqayyo qullaa isaanii yeroo turanitti walis saalfatanii jedha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu dhugaa Rabbii. Waaqayyo isaan waan lafee tokko ta'eefidha. Waan itti uffisu dhabee miti kan akkasitti isaan dhiise jechuudha. Sababii isaa hin beekanis ittis hin mul'atu jechuudha qullaa ta'uu isaanii. Maaliif Waaqayyo akkuma isaan ofii akka waan hamaa fi gaarii hin beekne muka yookiin ija mukaa sana akka hin nyaanne waan namicha abboomeef iyyuu qullaa ta'uu isaanii hin beekan jechuudha. Garuu maal ta'anii gaafa ija mukaa sana nyaatanii qullaa ta'uu isaanii beekanii wal baqatanii jechuudha. Wal baqachuurraan kan ka'anii dhugaa Rabbii Waaqayyo fuuldura dhaabbachuu saalfatanii. Kan duraan abboomamanii fi kan jannatii keessa turan maal ta'an in ari'aman kara fuulduraatti itti deemna jechuudha. Boqonnaa 3 keessattis waa baay'eetii baranna. Kanaaf iyyuu kara wangeelatti osoo deebinee wangeela dubbisnee waa baay'ee hubannaa jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Garuu ani gaafa jalqaba akka foon kootti waan gaafa yaadu ani wanta wangeelan dura yaanii jalqaba namni waan ture natti fakkaate. Garuu namni hin turre jalqaba irratti Waaqayyo maal uume? Lafaa fi samii uume jechuudha. Lafaaf samii edda uume, galaanota uume, dukkanaa fi ifa uume, allaattiiwwan munyuuqa lafarraa wantoota kana fakkaatan uume jechuudha Waaqayyo. Erga hojii isaa xumuree boodadha kan Waaqayyo nama uume. Sababii isaa dachee lafaa irratti namni waa godhu yookiin namni waa hojjetu waan hin dhabamne waan dhabamee fi Waaqayyo yaadee nama akka uumu godhe jechuudha. Biyyee lafaa irra uume hafuura isaa itti baafate. Funyaan isaatti hafuura baafate innis nama ta'ee jechuudha. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Nuti har'a haadha fi abbaa keenyarraa kan nuti uumamnu jechuudha. Garuu Hewaanii fi Addaam biyyeerraa kan inni uumame, Hewaan immoo isarraa kan uumamte jechuudha. Kanaaf iyyuu namni maal ta'a? Biyyeerraa uumame biyyeetti deebi'a jechuudha. Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa dandeettiif jabina isaa nu haa agarsiisu. Dhugaa wangeelli waan baay'ee nu barsiisa jechuudha. Baay'een keenya wangeelli iddoo jiru hin beeknu jechuudha. Baay'een keenya wangeelli maal akka jedhu hin beeknu jechuudha. Guyyaa itti boqonnaa 3ffaa qabadheetiin dhufa. Baay'een keenya wangeela dhaggeeffachuuti hin dandeenyu. Dhugaa dubbachuudhaaf wantoota biyya lafaa ishii boru gannee deemnu, wanta nama kofalchiisu, wanta har'aaf si gammachiisu isa duukaa dhaguu isa duukaa laaluu deemna malee dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu baay'een keenya hin jaalannu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf iyyuu Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Kanan har'a qabadhee dhufe seera uumamaa boqonnaa 2dha. Boqonnaa 3 hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Dogoggora jiru dhiifama naa godhaa. Warroonni na dhaggeeffattan, warroonni maatii koo taatanii jirtan koomentiidhaan na beeksisaa, na jajjabeessaa isiniin jedha.
Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu, ayyaanni isaa siniif haa baay'atu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Laayik koomentii hin dagatiina.